dubbisee macaafa seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 12 kutaa kana boqonnaa 1 boqonnaa 2 boqonnaa 3 giddu galeessa godheenii kanan isin tajaajilu. Kutaa kana irratti dhaabbadheen dubbii Waaqayyoo kara deemaa aangeffame jedhee isin tajaajila. Kara deemaa aangeffame yookaan kara deemaa moosifame. Mee otoo dubbii Waaqayyoo barachuu hin jalqabiin walii wajjin haa kadhannu. Waaqayyo abbaa keenyaa qulqulluu mudoo hin qabne barri mootummaa keetii raawwiif xumura kan hin qabne kaleessas kan turtarras borus darbitee bara baraan kan jiraattu ijaa gaarummaa kee ijaa tola kee ijaa arjummaa kee amanamummaa kee hundumaa maqaa kee maqaa gooftaa Yesuusiin galanne siif haa ta'u. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Sagalee kee akka dhageenyuuf gurra laphee keenyaa isa keessaa nuu bani. Dubbii kee akka dubbadhuu fi ayyaana ittiin dubbatan ana mucaa keetiif baay'isi. Hafuura keessa qulqulluu, hafuura keessa jabaa, hafuura kee isa waan hundumaa gochuu danda'uutiin jireenya koo haaressi. Hafuura keetiin natti dubbadhu. Maqaa kee maqaa gooftaa Yesuus jettee ameen. Galanni guddaan Waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u. Egaa Waaqayyo ayyaana nuuf baay'isee gaarummaa guddaadhaa fi arjummaa guddaadhaan jireenya keenyatti dubbatee nu tajaajilaa jira. Daga namaatii Waaqayyo karaa garaa garaa akka isinitti dubbataa ture abdii guddaan qaba. Namoonni ganama boroorraa kaaftanii karaa armaa waldaan qixa sin abdiirra dhaabbattanii saba Waaqayyoo kanaa tajaajilaa namoonni turtan hundi keessan maqaa Yesuusiin barri keessan haa eebbifamu isiniin jechuun barbaada. Egaa gabaabaadhumatti yeroo nuuf kenname kanarratti dhugaa dubbii Waaqayyoo waan har'aa akkan dubbadhuuf Waaqayyo hafuura koo irra kaa'ee laphee koo keessaa akkan dubbadhuuf na dirqisiisu tokkoon simbiraan ga'a. Akkuma jalqaba isinii kaasuuf yaade mata duree kara deemaa aangeffame jedhu irratti kan inni dubbadhu. Kara deemaan kun eenyunni walii wajjin ilaallaa jechuudha. Kutaa jalqaba walii wajjin hin dubbifamne macaafa seera boqonnaa 3 lakkoofsa 12 irratti Waaqayyo Museedhaanii adaraa akka itti kennate gara Gibxii dhaqee saba Gibxii harka saba Israa'eliin akka baasuu fi mootii Gibxiitti Waaqayyo akka isa ergee argina. Gaafa ergu garuu dursa Waaqayyo waan tokko jedheeni jechuudha. Maal jedheeni? An si wajjin nan ta'a jedheeni jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Isa kana bal'inaan booda ilaalla. Kutaan kun akkuma jalqaba isinii kaasee seenaa nama dhuunfaatii fi seenaa saba Israa'el kan inni haasa'u. Seenaan saba Israa'el kana bal'inaan akkamitti akka Gibxii ba'an, akkamitti akka Kana'aan galan, karaa kanatti maaltu isaan mudate, waggaa 430 biyya Gibxii jiraatanitti akkam ture, akkamitti achi gadi bu'anii kan jedhu diiteelii haasa'a jechuudha. Namni dhuunfaan garuu waa'ee Museeti. Museen gaggeessaa saba Israa'el. Namichi kun Waaqayyo jireenya isaa keessatti yeroo hundumaa waan dinqii kan hojjetu dhaloota isaa irraa kaasee hanga biyya lafaa ture amma gaafa du'uutti illee Waaqayyo dinqii gurguddaa garaa garaatiin kan isa gaggeesse nama guddaa, nama jabaa, nama macaafa qulqulluu keenya keessatti iddoo guddaa qabudha jechuudha. Museen gaaddidduu Yesuusiin kan bakka bu'u giddu galeessa kakuu moofaati. Yesuus giddu galeessa kakuu haaraati. Gaaddidduu Yesuus yaa'u macaafa qulqulluu kakuu moofaa yeroo hundumaa gaaddidduu kakuu haaraati waan ta'eef gaaddidduu Yesuus Kiristoos ture jechuudha. Karaa biraati giddu galeessa jechuun Waaqayyoo fi saba Israa'eliin kan walitti fidu yaada saba Israa'el gara Waaqayyoo kan geessu yaada Waaqayyoo gara sabaa kan geessu riqicha yookaan dildila ta'ee saba kana kallattii garaa garaarraa gara Waaqayyootti akka dhufaniif Waaqayyo immoo saba kanatti akka dubbatuu fi nama hojii guddaa hojjetaa ture jechuudha. Namni kun nama dinqiidha. Macaafa qulqulluu keenya keessatti Musee kan jedhu si'a 850 caqafamee argina. Si'a 850 caqafamee argina. Kun immoo kan inni nu barsiisu, kan inni nu agarsiisu seenaan kun seenaa bal'aa, seenaa guddaa, seenaa birood ta'e, seenaa Waaqayyootiin waan guddaa nu barsiisu, seenaa Waaqayyootiin
waan guddaan hubachiisuu barbaadee fi dinqii waaqayyoo akkamitti namoota ofii isaatii fo'ate wajjiniin akka ta'u kan nu ibsuudha jechuudha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Isaan keessaa gabaabaadhumatti seensaaf akka nu mijatutti seera ba'uu boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irra dhaqxanii yoo ilaaltan dhalachuun isaa fi haalonni inni keessatti dhalate maal akka ta'e kutaa nu ibsuudha. Akkuma kutaa kana keessatti argitan sabni Israa'el waggaa 430 mootii Gibxii mootii Amaa biyya lafaa seerratu bitamaa isaaf hojjechaa isaaf garboomaa isaaf dadhabaa isaaf gatii gurguddaa baasaa akka isaan turan kutaatti barannuudha. Isarrayyuu kan darbe Museen namni jedhamu kun haala ulfaataa keessatti akka inni dhalatedha. Haalonni ulfaataan inni keessatti dhalate inni tokko yeroo itti sanyiinsaa maatiinsaa ka'een abbaa isaatii akkasuma qomoonsaa hundinuu garbummaa jala jiran bitamanii hacuucamanii lola garbummaa jala yeroo isaan jiran yeroo akkasiitti kan inni dhalate. Yeroon kun yeroo painful ta'e, yeroo saayikoon namaa miidhu, yeroo laphee namaa miidhu, yeroo hafuura namaa miidhu, yeroo abdii namaa miidhu, yeroo ulfaataadha. Gadi ba'ee abbaa booji'ame haadha booji'amte gola namaatii hojjettu, abbaa booji'ame maasii namaa keessaa hojjetu, obboleessa bitamee ka'ee namaa keessaa hojjetu, obboleettii hangafa bitamtee namaa hojjettudha. Ilaalaa dhalatanii guddachuun ammam sammuu namaatiif ulfaataa akka ta'ee fi ammam rakkisaa akka ta'edha. Inni lammaffaa garboomuu bitamuu saba Israa'el irra kan darbe rakkina daraan ulfaataa kan godhe, rakkina daraan cimaa kan godhe otoo sabni kun rakkina keessa taa'ee rakkina lammaffaa qabuuti. Kana jechuun maalinni bitamee garboomee otoo jiru utuu sabni kun mootii jallaa kanaan saba kan biraatiin utuu inni ari'atamu utuu inni hacuucamu nama dhalateedha. Egaa kakuun guddaan kan wajjin dhalate akeekni waaqayyoo kan wajjin hin jiru. Waaqayyo dinqii gurguddaadhaan saba waggaa 430 garboomee harka mootii ormaa keessa jiru garbummaa keessaa baasuudhaaf karaa waaqayyoo itti fayyadame, daandii waaqayyoo itti fayyadame akka ta'e nama kana fayyadamuudhaaf yeroo rakkisaa, yeroo ulfaataa, yeroo hadhaa'aa kanatti waamichaan gara dachee kanaa, gara addunyaa kanaa akka inni fide walii wajjin hin argina. Macaafni qulqulluun keenya dhugaa macaafa qulqulluu gadi fageenyaan gaafa nu barsiisu dhugaan nuti barannu dhugaan tokko jira. Dhugichi dhugaa maaliidhaa? Namni tokko addunyaa kana gara addunyaa kanaa gaafa dhufu haala mijataatti namni dhufu hin jiru. Dachee kanarraa namoonni isin argitan, namoonni isin ilaaltan, namoonni seenaa hojjechuudhaan beekaman, namoonni waaqayyoo karaa isaanii addunyaa kana jijjiire namoota haala baay'ee chaaleenjii ta'e keessatti gara addunyaa kanaatti dhufanidha. Rakkina keessatti namoota guddatanidha. Akkan amma quba qabutti abbaan qabeenyaa addunyaa kanaa daataan isaanii yookaan istaatiksiin isaanii akka ibsutti namoonni akka addunyaatti sadarkaa qaban 1, 2, 3, 4 jiran baay'een isaanii namoota maatiin isaanii karaarra jiraatoo turan, daa'imman karaarratti dhalatanii guddatan akka ta'an seenaa baay'ee irraa ni arginaa jechuudha. Garuu namoota akka kanaatu waaqayyo karaa isaanii seenaa jijjiiree, biyya jijjiiree, isaan jijjiiree ofirra darbanii bu'aa biyyaa namoota ta'an argina. Namoota gumaacha yookaan argannoo garaagaraa addunyaa keenyaaf argamsiisan hedduu isaanii yoo kaafne namoota akka kanaati. Fakkeenyaaf Toomaas Obees, Toomaas Eelsan, namoota akka kana fakkaatan yoo ilaaltan namoota rakkina keessa jiranidha. Har'alleen namoonni addunyaa kana hooggansaan ikonomikaalii, poolitikaalii karaa garaagaraatiin addunyaa kana hoogganan, addunyaa kana bulchaa to'achaa jiran namoota waaqayyo isaan gargaare har'a sammuu isaanii jijjiire karaa isaanii namoonni jijjiiraman baay'ee isaanii yoo ilaaltan
background isaanii haala ulfaataadha, haala rakkisaadha, haala cimaadha. Kanarraa kan ka'e rakkina addaa kana keessatti gara addunyaa kanaatti dhufe. Gara addunyaa kanaatti yoo dhufe personally waan of beeku hin qabu. Haalli sun isarra darbee maatii isaatiif ulfaataadha. Isarra darbee haadha isaa, isarra darbee abbaa isaatiif ulfaataadha. Garuu kan nama gaddisiisu mucaan kun yookaan namni kun umurii gargar ba'ee hin beekne daa'imummaa sana keessatti yeroo inni dabarfamee gurguramu, yeroo inni dabarfamee kennamu, yeroo inni bakkeetti baafamee gatamu, sadarkaa kanarra yeroo inni ga'u argina. Haala akkasii keessa ture. Inni lammaffaan haalli baay'ee painful ta'e yookaan ulfaataa ta'e seeraa ba'uu boqonnaa baafamee gatamu, sadarkaa kanarra yeroo inni ga'u argina. Haala akkasii keessa ture. Inni lammaffaan haalli baay'ee painful ta'e yookaan ulfaataa ta'e seeraa ba'uu boqonnaa lakkoofsa 14 irratti kan isin argitanidha. Lakkoofsa kana irratti kan isin argitan maalinni obboleessa yookaan lammii dubbataa fi jiruun inni himatame yookaan akka inni komatame kan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Eenyuun himatame? Eenyuun inni isiniin jedha? Nama gargaaraa jiru, nama dubbataa fi jiruun himatame. Akkuma kutaa macaafa qulqulluu irraa argitan gabaabsee dubbadhee darbuudhaafan gaggabaabsaa jira. Boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irra gaafa dhaqxanii waan baay'ee dinqii ta'e tokko argitu. Yoo dubbisne natti tola yaadicha isinii ibsuudhaaf bal'atti. Lakkoofsa 14 irraa kaasee mee 11 irraa kaaseen dubbisa. Museen nama ga'aa erga ta'ee gaaf tokko gara sanyii isaatti gadi ba'e. Hojii isa ulfaataa isaanitti ta'e sana hin ilaalle. Maaliif gadi ba'e? Maasaraa mootummaa keessaa iddoo itti guddate, iddoo mijuu ta'e, foon isaatti iddoo tolu, sammuu isaatti iddoo tolu, hafuura isaatti iddoo tolu, jireenya isaatiif iddoo mijataa ta'e keessaa kan inni gadi ba'ee fi ilaaluudhaaf, qomoo isaa ilaaluudhaaf, lammii isaa ilaaluudhaaf gadi ba'e. Erga kam ta'ee jedha? Erga nama ga'aa ta'ee booddeedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ishii kana irratti waan xiqqoo dubbadhee darbuun barbaada. Nama ga'aa jechuun maachuur jechuudha. Nama ga'aa jechuun namoota garaa isaanii irra darbanii, fedhii isaanii irra darbanii, barbaacha, hawwii, dheebuu, yaada garaa isaanii irra darbanii Waaqayyoof yookaan sabaaf, dhalootaaf jiraatan jechuudha. Museen nama ga'aa erga ta'e maal godhedha? Gadi ba'ee jedha. Gadi ba'uu jechuun ajandaa ofii dhiisuudha. Gadi ba'uu jechuun tilmaama ofii dhiisuudha. Gadi ba'uu jechuun sagantaa ofii isa bocatan, sagantaa ofii isa karoorfatan, sagantaa ofii isa kalaqatan, jireenya idilee ofii lafa kaa'uu jechuudha. Maqaan Waaqayyo gooftaa keenyaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kana lafa kaa'uu jechuudha. Sagantaa idilee ofii lafa kaa'uu, sagantaa idilee ofii gatuu jechuudha. Eenyuuf gate yoonaan jettan saba isaatiif gatee dhiisee ba'e. So haala ulfaataa, ba'aa ulfaataa isaanitti ta'e sana in ilaalee. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni Gibxii tokkos Ibroota sanyii isaa keessaa isa tokkotu rukutuu hin arge. Inni asiif yaachi ilaalee nama biraa tokko illee yeroo dhabetti namichi Gibxii sana ajjeesee reeffa isaa cirracha jala dhokse. Guyyaa itti aanuttis yeroo gadi ba'e Ibroonni 2 utuu wal lolanuu arge. Inni namichi isaa balleesseen ati maaliif Ibricha akka keetii rukutta? Namichi immoo deebisee ati eegduudhaa fi abbaa firdii akka taatuuf eenyutu nu irratti si kaa'e? Akkuma namicha Gibxii sana ajjeefte anas na ajjeesuu yaadde jedhe. Museen in sodaate itti yaades dubbichi beekamuun isaa dhuguma. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. In sodaate maal dubbachuufan iddoo kana dhufe? Obboleessa isaa, lammii isaa, haadhoo isaatiin himatamuu argina. Yeroo baay'ee jireenya namoota namaaf jiraatanii keessatti diinonni isaanii yookaan namoonni
namoota isaaniif jiraatan jala gufuu kaa'an orma mi'aa isaanii hin qabne otoo hin ta'in namoota isaaniirraa fayyadaman ta'eetu beekama. Obboleessa isaatii hidda dhiigaa lakkaawwatu firaa lammaffaarra darbee immoo isaan gargaaruudhaaf isaan ilaaluudhaaf jiruu fi dhiisee gadi ba'ee sadaffaarratti maaliif wal miitu jedhaa sababii isaaniitiif jecha ka'ee isa guddise maatii isa guddise wajjin walitti bu'eera. Rakkina ulfaataa kana sababii isaaniitiif dhamdhamate inni garuu hin hadheesse inni garuu hin himate. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kunis haala ulfaataa haala rakkisaa isa mudate ture. Inni sadaffaan mootiin isa ajjeesuudhaaf isa barbaaduusaa ba'uu boqonnaa 2:15 irratti argina. Lubbuu isaa oolfachuudhaaf gara Midiyaamitti baqachuu argina. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Lubbuu isaa oolfachuudhaaf waan qabu hundumaa sababii lammii isaatiitiif jedhee akka gadhiise argina. Ibroota boqonnaa 11 gara lakkoofsa 23, 24, 25 gaafa laaltanii saba isaa wajjiniin rakkina keessa jiraachuu filatee ija isaa galgala isaarra waan kaa'ateef saba isaa wajjin rakkina keessa gidiraa keessa jiraachuu filatee. Maqaan Waaqayyo gooftaa keenyaa bara baraan haa eebbifamu. Egaa maal isiniin jechuu barbaadeetanii kana deemaa aangeffame kan jedhu waliin wajjiniin ilaalaa jirra. 2:15 hanga 16tti gadi buutanii yoo ilaaltan immoo utuu inni karaa deemu miira dadhabbiitiin miira abdii kutannaatiin boolla bishaanii bukkee taa'ee otoo inni jiru yeroon isaa yeroo dadhabsiisaadha. Yeroo aduutii yeroo gargar citaa akka miirri ulfaataa itti dhaga'ameen boolla bishaanii bukkee dhaqee akka inni gadi taa'e utuu karaa deemu ijoollee luba warra Midiyaam tokko oolota bishaanii onsoosuu dhufan argina. Iddoo kanatti Museen kan inni gadi taa'eef bashannanaaf boqonnaadhaaf itti tolee itti gammadee natti hin fakkaatu. Kan inni gadi taa'eef miira abdii kutannaa, miira dadhabbii, miira dheebuu, imala lafa onaa, dadhabbii miilli lafa onaatti butute boqochuu fi aara galfachuudhaaf akka ta'ettan amana. Namicha akkatti taa'e kanatu Waaqayyo assaayimentii qopheessee fi bakka jireenyaa kenneef gara mana luba warra Midiyaamitti mudannoon ittiin ol gale Waaqayyo yeroo abdii kute yeroo inni muddame yeroo inni gara lixu dhabe akka inni bakka qopheesseef argina. Iddoo kanatti waan tokko cimsee dubbadhee darbuu nan barbaada. Sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtan obboleeyyan kiyya bakka isin jirtan lafa isin jirtan hin beeku garuu waan tokkon dubbadha. Amma ammaatti kan nuti ilaalle Museen jireenya isaa ho'aa, jireenya isaa miidhagaa, jireenya isaa mijataa ta'e saba isaatiif jedhee akka gadhiise. Namni nama ga'aa gaafa ta'u ofirra darbee waa'ee namaa kan yaadu, ofirra darbee waa'ee biyyaa kan yaadu, ofirra darbee waa'ee dhalootaa kan yaadu, ofirra darbee waa'ee saba isaatii kan yaadu nama ga'aa gaafa ta'e. Amalli ijoollee yookaan amala daa'imaa keessaa tokko waan nyaattee hin fixne sassatuudha. Dubbii kanarra deebiin sanitti hima. Waan nyaattee hin fixne sassatuudha. Daa'imni yeroo hundumaa amala ishii keessatti waan nyaattee hin fixne sassatti. Biddeen obboleessa ishiitii kennitan, biddeen obboleettii ishiitii kennitan guddaa ta'etti mul'ata. Biddeenuma walqixa cabsitanii isaafis obboleessa isaa yookaan obboleettii isaatiifis yoo kennitan isa harka isaa keessa jiru dhiiseetu isa harka obboleessaa keessa jiru ilaala. Sassataadha, inaaffaadha, hin quufu. Isa kan saatii dhiiseetu kan nama harka namaa keessatti eegu. Jireenya kiristaanota baay'ee keessas kan akkanaatu jira. Naga'e kan hin jenne hinaaffaan obbolootaa kan gidduu jiru. Obboleessi hiriyyaan gaafa milkaa'u kan hin jaallanne mataan kan dhukkubu. Isa bira darbee waa'ee namaa kan isa hin galchine yeroo hundumaa anaafi kan jedhu harkisaa akka hokkoo gara afaan isaatiitti kan galagale kiristaanota baay'eetu jira. Warra akkasii kana barsiisa egaa dubbiin kun
sabaaf jedhanii firaaf jedhanii waan na caalu buufachuudhaaf jedhanii waan xiqqoo qabatanii jiran akka gadhiisuun namaa ta'u sinettan hima. Yeroo tokko waan guddaa fudhachuu kan nu dhoowwe waan xiqqaan harka jirudha. Namoonni waan gurguddaa ka'anii fudhachuu kan isaan dadhabaniif wantoota gurguddaa lama waan sodaataniif. Inni tokko xiqqaan harka isaanii keessa jiru waan itti mi'aayeef sanaan ala eebbi biraa, sanaan ala barumsi biraa, sanaan ala mindaan biraa, sanaan ala guddinni biraa, sanaan ala isteejiin biraa, sanaan ala gulantaan kan biraa akka hin jirretti waan amananiif gadhiisuu hin barbaadan. Hiddoo sanaa hin barbaadan. Konfarti zoonii wayii keessaa ba'uu hin barbaadan. Yeroo xiqqoodhaaf waa fudhachuuf gaafa kaatu hin qorra. Qilleensatu nama gala. Hin beela'uu jira, dheebochuu jira, daaruu jira. Yeroo farkaa dhabuutu jira, yeroo maqaa baduutu jira, yeroo mucucaachuutu jira. Kana barbaadu, kana waan barbaadu dhabneef waan xiqqaa qabannee hafne, barcuma xiqqaa qabannee hafne, ulfina xiqqaa qabannee hafne, maqaa xiqqaa qabannee hafne, isteejii xiqqaa qabannee hafne, waan xiqqaa gadhiisuu waan hin jaallanneef waan guddaa fudhachuudhaaf harka dhabne, waan xiqqaa gadhiisuu waan hin jaallanneef waan guddaa fudhachuudhaaf kennaa waaqayyoo dhabne. Museen garuu waan guddaa fuuldura isaa jiru ilaale waan xiqqaa ilma intala mootii jedhamanii waamamu didee akka inni bahe walii wajjin argina. Sabaaf jechuudha. Ga'aa gaafa taatu waa'ee namaa yaadda. Ga'aa gaafa yaatu waa'ee obboleessa keetii si cinqa. Obboleessi koo nyaatee bulata innaa, dheebotee bulata innaa, dhugee bulata innaa, uffatee bulata innaa, maal uffata laata, maal nyaata laata, waan uffatu qabaa, waan nyaatu qabaa, yoom maal godhen gargaara, yoom maal godhen obboleessa kiyya bukkee dhaabbadha jechuu kanatti jalqabdu nama ga'aa gaafa taate. Nama ga'aa jechuun harrii baasuu miti. Nama ga'aa jechuun umurii dargaggummaa keessaa gara ga'eessummaatti seenuu jechuu miti. Nama ga'aa jechuun haadha manaa godhachuu yookiin abbaa manaa godhachuu, mucaa godhachuu, barsiifachuu jechuu miti. Nama ga'aa jechuun ofirra darbanii yaaduu jechuudha. Ofirra darbanii kan obboleessa ofii, ofirra darbanii kan obboleettii ofii, ofirra darbanii kan hollaa ofii yaaduu jechuudha. Obboloota koo dhaamsa tokko isinii dhaamee darbuun barbaada. Kana deemaan aangeeffame kun egaa kana deemaadha. Utuu karaa deemu akka inni itti aangeeffame ilaaluuf deemaa jirra. Gidduutti garuu laphee koo waan na tuqeef gaafa inni gadi ba'u rakkina meeqa keessaan, ariyyatama keessaan, quuqama keessaan, sodaa keessaan saba isaatiif jedhee gaafa inni gadi ba'u karaa irratti rakkinoonni isa mudataniiru. Rakkinoonni sun dhumarra maal ta'an kan jedhu walii wajjiniin ilaala. Inni lammaffaan an tuqee darbuu barbaada. Dhugaa qabattee gaafa deemtu dhugaan harka kee keessa jiru. Museen quuqama saba isaatiitu isa quuqe. Quuqamichi quuqama dhugaadha. Saba kakuu qabu, saba dhugaa qabu, saba hojjetee bulu humna qabu, humna isaa namni biraa galfatutu miidhama keessa jira, quuqama keessa jira. Quuqama saba isaatiitu quuqama isaati, beela saba isaatiitu beela isaati, dheebuu saba isaatiitu dheebuu isaati. Dhugaa qaba, dhugaa dubbata, dhugaa qaba, dhugaa hojjeta, gochisaa dhugaa qabatee manaa ba'e. Gargaccita lafaa gidduu gale, boolla bishaanii bukkee dhaqee gadi taa'e. Yeroon isaa yeroo aduuti. 5 dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Mana boqonnaa 2 lakkoofsa 15 fi boqonnaa 15 lakkoofsa 15 fi boqonnaa 2 15 hanga 16 ilaaluu dandeessu jechuudha. Yeroo miirri abdii kutannaa isa keessa galeera, dadhabeera, nuffeera, dheeboteera. Garuu waa tokko dubbadhee tan xumura har'aaf. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ammam miira abdii kutannaa qabaadhu. Ammam humni kee haa dadhabu. Ammam haalonni kee haa dadhaban. Ammam mirga sii galuu haa didan. Dhugaan si harka jira taanaan. Galuu adidan dhugaan si harka jira taanaan Waaqayyo karaa sii qopheessa. Dhugaan si harka jira taanaan Waaqayyo daandii sii qopheessa. Dhugaan si harka jira taanaan Waaqayyo kallattii sii qopheessa. Si gargaara Waaqayyo. Dhugaa qabattanii gadi ba'uu, dhugaa qabattanii socho'uu, dhugaa qabattanii warraaquu, dhugaa qabattanii iddoodhaa iddootti, dhugaa qabattanii isa balleessite jechuun hin sodaatinaa. Dhugaan mana sii qopheessa. Dhugaan haala sii qopheessa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Inni kan biraan asitti kan nuti arginu maalinni namichi kun miiruma kana keessaan mudannoo akkasiitiin mana luba warra Gibxii tokkotti galee achitti hojjetaa ta'ee akka inni jireenyatti fufee argina. 2:21 hanga 22tti garbummaa keessa taa'ee fuudhu, garbummaa keessa taa'ee ilma godhachuu,
argina. Ilma isaa sanaan miira abdii kutannaatiin Geershoom jedhee moggaase. Geershoom jechuun galaa jechuudha. Hinna'e abdii kute Geershoom yookaan galaa jechuudhaan ilma isaatiif maqaa moggaase. Kana jechuun maal jechuudha? Miiraa fi quuqama isaa maqaa inni ittiin ibsateedha. Miira qobummaa, miira sodaa, miira gaabbii, miira dadhabbii, miira rakkinoota hedduu keessa isaa jiru karaa inni ittiin ibsateedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Miira kana keessa utuu jiru garuu wanti tokko ta'e. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Haleluuyaa. Miira kana keessa utuu jiru wanti tokko ta'e. Maaltu ta'e? Tokkoffaa mootii Gibxii isa qajeelota ari'atutu du'e. Bal'achuu ijoollee Ibrootaa kan hin jaallanne inni Musee ari'atee manaa baase. Inaaftichi inni lammaffaan Waaqayyo iyya saba Israa'eliin dhagaye. Hiyyi saba Israa'el waggaa 430 booddee gurra Waaqayyootti hin dhaga'amne. Waaqayyos kakuu saba sanaaf gale. Sabaroota dura abboota isaaniitti dubbate hin yaadate. Isaaniitti keessan keessa in ilaale. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kana hundumaa keessatti yeroo ulfaataa wayii keessatti Waaqayyo karaa tokkoon immoo isa kana hojjeta. Sadii tokko irratti yeroo miidhagaa akkasii kana keessa hojii isaa isa idilee hojjechuudhaaf oolota abbiyyuu isaa oofee manaa akka inni bahe argina. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gama tokkoon Waaqayyo diinota saba Israa'el dadhabsiiseera. Hiyyi sabaa dhaga'ameera. Waaqayyo saba iyya isaa dhaga'e kana, saba quuqama isaa arge kana, saba mootiin Gibxii inni hoogganu irraa du'e kana mootii barbaadaafii jira. Museen immoo jireenyuma idilee isaa jiraachaa waanuma kaleessa hojjetu hojjechaa oolota oofee manaa bahe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Oofee manaa bahe. Jalqabuma iddoo itti oolota tiksu jijjiire. Haleluuyaa. Duraan lafa onaa keessa darbe. Boqonnaa 3 lakkoofsa 1 yoo dubbistan ifatti argitu. Museen bushaayee Yetroo abbiyyuu isaa luba Miidiyaamin tiksa ture. Gaaf tokko bushaayee lafa onaa keessa dabarsee gara Hooreb tulluu Waaqayyoo isa Siinaa jedhamuun dhufeedha. Lafa onaa keessa dabarsee hadhaa'aa fakkaata. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Miira rakkisaadha. Lafti onaa iddoo gaaddifti hin jirredha. Lafti onaa iddoo bishaan hin jirredha. Lafti onaa iddoo manni miilli namaa sochiin namaa hin jirredha. Lafa onaatti bineensa nama miidhutu baay'ata. Sagalee waraabessaa, sagalee bineensaa, sagalee lubbuu namaa miidhantu baay'ata. Inni garuu abdii hin kutanne yoodhuma dhiphateeyyuu, yoodhuma yaadni isaa yaadda'eeyyuu, yoodhuma muddama keessa galeeyyuu, yoodhuma maqaa ofitti jijjiiree maqaa kan ofii moggaasu ta'eeyyuu lafa onaa kana keessa darbee gara tulluu Hooreb yookaan gara tulluu Siinaa, tulluu Waaqayyoo dhaqee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haleluuyaa. Rakkina dhaa'aa keessa, muddama keessa, yaaddoo keessa, gidiraa keessa, sodaa keessa, abdii kutannaa keessa, bir'annaa ulfaataa keessa darbuudhaan gara tulluu Waaqayyoo qaqqabe. Lafa onaa jechuun iddoo Waaqayyoo hin jirre bakka bu'a. Lafa onaa jechuun iddoo misoomni hin jirre bakka bu'a. Lafa onaa jechuun iddoo firti hin jirre miira qobummaa bakka bu'a. Namichi kun garuu oolota isaa utuu hin gatiin lafa onaa keessa darbuudhaan tulluu Waaqayyoo bira ga'e. Haleluuyaa. Tulluu fi hiikti tulluu kan bu'aaraa keessattis moofaa keessattis maal akka ta'e guyyaa boruu barumsa keenya kutaa lammaffaa keessatti waliin wajjin ilaalla. Garuu waan tokko dubbadhee darbuu nan barbaada. Lafa onaa keessa darbee jedha. Haleluuyaa. Har'a miilli nama tokko, miilli obboleessa tokko, miilli obboleettii tokko dhugaa qabatee danqamaa kan jiru, dhugaa qabattee danqamaa kan jirtu, dhugaa qabattee abdii kutachaa, dhugaa qabattee yaadda'aa, dhugaa qabattee birdhachaa, dhugaa qabattee sodaataa miirri jirtu tokko har'a Waaqayyo lafa onaa keessa gara tulluu Waaqayyoo, gara argama Waaqayyoo, gara dirree misoomaatti, gara lafa misoomaatti, gara iddootti aara galfatutti
miirri nama tokkoo hin ba'a. Nama sana keessa namni tokko si haa ta'u maqaa Yesuusin. Haleluuyaa. Dhugaa hedduu baranne egaa har'a kan waliin wajjin baranne kara deema angeffame kan jedhu kana jalatti wanta gurguddaa hedduu arganne waan tokkoon dubbadhee darba akka nama Waaqayyoon tamiin jettee ofitti firoomsite yoo ta'e ariyataan kee mul'ata kee kan ariyatu abjuu kee kan ariyatu nagaa kee kan ariyatu gaa'ila kee kan ariyatu dinagdee kee kan ariyatu sanyii haadha kee sanyii abbaa kee qomoo kee kan ariyatu inni hangafa ariyatee bare inni ariyatee biyyaa nama baasu inni ariyatee gara lafa onaatti nama oofu holdaa nama sikoo bal'achuu namaa bal'achuu mul'ataa bal'achuu dinagdee bal'achuu seenaa bal'achuu abdii kan hin jaallanne umni afuura hamaa mootii Gibxii sanaa dhahameera har'a miilli kee ni hiikkata. Inni lammaffaa Waaqayyo iyya kee dhaga'eera. Maal keessa jirta? Haala akkamii keessa jirta? Muddama akkamii keessa jirta? Sabi kun cinqamaa muddamaa iyyi isaa Waaqayyo bira ga'e. Haleluuyaa. Ijji Waaqayyo lafa quuqama isaanii arge. Har'a ijji Waaqayyo quuqama kee arga. Gurri Waaqayyo iyya kee hin dhagaa. Ariyataa kee sirraa ajjeesa. Kana booddee gara boqonnaatti dhufuutu siita. Gara aara galfiitti dhufuutu siita. Gara milkaa'inaatti dhufuutu siita. Gara abdii guutuutti dhufuutu siita. Kuni maqaa Yesuusin si argatu. Waaqayyo abbaa kana waan gootuuf ulfaadhu. Ayyaana kennuuf baay'isi. Dubbii dhugaa, dubbii guddaa, dubbii ajaa'ibaa, dubbii dinqisiisaa kana waan nutti dubbatteef ulfaadhu. Ittiin jiraachuu, ittiin deddeebi'uu, ittiin socho'uu, ittiin of ijaaruu akka dandeenyu nu gargaara. Miilli koo miilli obboloota kootii qaxxaamuree lafa onaa keessaa darbu. Yesuusin lafa onaa keessa darba. Iddoo iyyi sagalee bineensaa jiru, iddoo gargar citaa, iddoo namni hin jirre, iddoo abdii kutannaa keessaa miila keenya baaseera. Gara gaara Waaqayyootti dhiyaachuun nuuf haa ta'u. Waan gaara keetitti nu fiddeef ulfaadhu. Gaara keerra turuu, gaara keerra abdii godhachuu, gaara keerratti ijaaramuu akka dandeenyu nu gargaara. Maqaa jaallatamaa makee Yesuusin. Ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Miilli keessan gaara Waaqayyoo irraa dhaabbatu. Kara deemaa angeffame kan jedhu walii wajjin ilaala. Har'a waan gurguddaa ilaalleera. Guyyaa boruu tulluu kara deemaan tulluu irra dhaabbachuu, kara deemaan tulluu irra ga'u, kara deemaan tulluu irratti mul'ata arguu walii wajjin ilaalla. Mul'anni sunii fi kara deemaan akkasuma tulluun sun maal agarsiisaa kan jedhu bal'inaan walii wajjin ilaalla. Gooftaan ayyaana isiniif haa baay'isu. Iddoo jirtanitti jabaadhaa. Sagalee kana hiriyoota keessanii qoodaa. Nama sagantaa kana keessa jirus haa ta'u sagantaa kana keessa kan hin jirre biraa ga'aa amsa koo isa guddaadha. Gooftaan hunduma keessan haa eebbisu. In kadhanna sagantaa kana irratti Waaqayyo namoota hin gargaara. Namoota in hiika. Hidhaan namootaa hin hiikamaa. Gaaffiin namootaa hin deebi'a. Cufaan namootaa hin banama. Waaqayyo gaa'ila namootaa hin sirreessaa. Dhala isaanii hin sirreessaa. Biizinasii isaanii hin sirreessaa. Jabaadhaa cimaa iddoo jirtanitti mudhiin keessan hidhatamaa haa ta'u. Gooftaan kun isin haa gargaaru. Sun wajjin haa ta'u. Yeroo gaarii qabaadhaa. Shaloom.